Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha arras mata duree addaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Akkuma yeroo dabre wadaa isiniif galeen akkamitti YouTube channel professional ta'ee fi akkasumas kan maallaqa nuuf hojjechuu danda'u akkamitti akka create goonu ilaalla. Video kana osoo hin jalqabin warreen haaraa taatan ammoo channel kiyya subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification kana yoo banattan videoon an gadhiisu kallattumaan amma hunda bira akka qaqqabu isin godha. Arra ammoo kan ilaallu video YouTube channel yookaan ammoo YouTube channel maallaqa nuuf hojjechuu danda'u bilbila harkaa keenya qofa fayyadamuudhaan akkamitti akka create goonu ni ilaalla. Video kana hanga dhumaa daawwachuun na wajji tura. Hayyee hordoftoota kiyya kabajamoo baga nagaan deebitan jecha karaa barnoota keenyaa yeroo deemnu arra chaanaalii YouTube channel banachuudhaaf jalqaba Gmail yookaan akkaawuntii email banachuu qabna. Akkaawuntii email akkaataatti banatan video yeroo dabree keessatti isiniif gadhiiseetiin jira. Warreen hin beekne ammoo liinkii isaa description ilaalan argattu san video san dura daawwattu jechuudha. Erga Gmail keenya banannee channel banachuudhaaf kallattumaan aappii YouTube kana seenne jechuudha. Appii YouTube erga seennee haala kanaan nu fide jechuudha. Erga haala kanaan seennee ammoo loogoo kallattii gama gubbaa kanarratti argamu kuno akkuma isin agarsiisu kanaan loogoo kana ni cuqaafna jechuudha. Loogoo erga haala kanaan cuqaafnee ammas deebinee jalqaba gama gubbaa emailii keenyaa kana ni cuqaafna jechuudha. Maaliif nu fayyada? Emailii keenya filannee emailii chaanalitti banannu filachuuf nu gargaara jechuudha. Erga haala kanaan nu fidee aappii jalqaba gubbaa kanarratti akkuma isin agarsiisu kanaan ni cuqaafnu. Erga haala kanaan nu fidee ammoo emailii chaanalii irratti banachuu barbaadu san ni filanne jechuudha. Mee an kan jalqaba dhumaa kana filadhee haa isin agarsiisu. Erga haala kanaan naa fidee ammoo emailii kiyya kan dhumaa kana ni filadha. Haala kanaan iddoo jalqabatti na deebisa. Ammas chaanalii banachuudhaaf emailii kanarratti kuno ammallee loogoo gama gubbaa gama mirgaa irratti argamu kanuma reefu san ni cuqaafna. Haala kanaan sarchinaa godhee naaf fidee jira. Erga haala kanaan naaf fidee kuno iddoo your channel jettu kana ni cuqaafna ammas jechuudha. Erga haala kanaan cuqaasee maal akka naaf fidu ni ilaaltu kuno. Eeyyen kuno haala kanaan naaf fidu maqaa emailii kiyyaa naaf fidee jira. Garuu emailii kiyyaa osoo hin ta'in maqaa emailii kiyyaa balleessuudhaan maqaan chaanalii YouTube ittiin banachuu danda'u san dandeettii xiyyaara dhaabbadha jechuudha. Maqaa san niin godha jechuudha. Mee channel create godheetumaan maqaa kana isin agarsiisa. Erga haala kanaan godhee iddoo create channel jettu kana niin cuqaase jechuudha. Maqaa keenya erga filannee jechuudha. Erga haala kanaan nu fidee kunoo jaalatamtoota koo haala kanaan chaanaliin kiyya naa banamee jira jechuudha. Viidiyoos ta'ee waan hunda ol baasuu danda'a. Mee edit channel jechuu kanaan keessa seenee maal akka godhuu dandeenyu haa isin agarsiisu jechuudha. Amma iddoo edit channel jettu kana ni cuqaafna jechuudha. Channel keenya loogoo fi maqaa adda addaa description barreessuudhaaf jechuudha waan babbareedaa akka namni hundi beeku. Kunoo haala kanaan nu fida jaalatamtoota koo raat qalama kana kan gubbaa yeroo tuqxu maqaa channel kee jijjiiruuf si fayyada. Akkasumas loogoon gama gubbaa kanarratti loogoo jijjiiruuf si fayyada. Akkasumas add description jechuun maalummaa viidiyoo yookaan maalummaa channel keetii barreessuuf isin fayyada. Viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti loogoo akkasumas baanarii YouTube jijjiirree channel keenya akkamitti akka itti fufnee ilaalla. Warreen haala ta'an channel kiyya subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification kana yoo battan viidiyooleen garaagaraa kallattumaan akka isin qabu godha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like tokkoon namoota biraatiin akka geessan abdiin qaba. Viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa nagaan tura.